السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردف يا شبرا هون دخيسن بكم جرتنا تنقين رب بسم بركاته. دبي في خنوا هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجاجت فيا كيسني نجاجت بيت كم فيا كيتي أبو مامي أبو ويف سيامة وانت سيامة في nama kanatu saahiba kiyya saahiba qaaliidha akkaan nama jaalannu yaa'u biyya kana haajaa qaba ilmi namaa kun wanni nama mudanne hin jiru micha'oo takka asitti jaallatee fuudhuudhaaf ka'ee dhufe walii galte maan jechuudha. Bara 2022 irraa kaasee hanga ammaatitti walumaan haasa'anii amantiidhaan abdiidhaan wal eeggataa turaniiti amma waggaa biyya kana inni dhufetti ammoo bilbiluma cufatteeti jalaa badde waan isiin taate hin beekamne maal irra jirtiin isiin hin beekamne hin duutee fi hin jirtiin isiillee hin beekamne kanaaf mucaa kan akka na wajjin taatee jalaa badde erga wajjumaan haasa'anii kan eerpoortii achitti Itoophiyaa keessatti wajjin haasa'aa turan waggaa as geennu bilbilli cufaadha. Kanaaf wanti goonu dhabee jennaan mucaan harkaa walii gadi rakkisee jennaaniin meekootu siin jedhu. Wanti akkanaa beekaa nuti hanga biyya kana keessa jiraate nama hedduu irratti akkas ta'e argee gariin ijoollee dhiiraatti tufaa tu'aameeti akkasii dhalaafaa jalaa badaa ture beektaa. Waan akkasii nuti jechuudha hanga biyya kana jiraannu waan akkasii uumamaa jira waan ta'eef. Dubartii qofaa miti dhiirtillee waan akkasii hin qabdi jechuudha. Hedduu nama hedduu uumamaa biyyarra waan akkasii meeqaa kam argaa oolle namni yoo walii gadi fiigaa oolu uumama hedduu argaa oola waan ta'eef. Hundaafuma hanga sanii yaaddeen jennaan kan obboleessa kennaan maaliif injiran asiin nuti illee waanuma akka isaan qunnamaa ture malee kanarraa iddoo ajandaa wanta kana dhiistee karaa dalagaa hankeerra turatti goote dalagaa amma biyya Dubaay kana keessatti hojii adda addaa hojjechuu dandeessaa maaliif firiidamii adda addaa jira utuyyuu amma yoo hojii gaasifamne hojii adda addaa waan hojjetaa jiru jecha atillee biizinasii akka hojjettu jedha wanti akkana. Bootaa kennitee fi dhalaa fi yaadni obboleessi. Bakka kana keessaa bahii sammuu kan kee gara hojiitti deebisii hojii dalagadhu biyya kana hojii gurguddaatu jira hojii hedduutu hojii hagana hin jedhamnetu jira. Kanaaf waa'ee kana keessaa bahiiti gama hojiitti deebi'ii jettaan atillee. Ani hojii hojjetuudhaan iddoo hojii hojjechuu barbaadde haala hojii ittiin hojjettu si mijeessinee hojiin illee hojjechuu dandeenya biyya kanatti. Hojii adda addaatu jira homaa wanti si addessu hin jiru nuti si bira jirra. Alaa yoo barbaade dhibbaan si bira qopheessinee siif naumaa yaadan isiin deemtu kumaa jiraatu obboleessa kennaami. Adiin qabdu ta imaana qabdu sitti fuunaa akkuma siin jedhe kun innilleen kunoo yaa obboleessa kiyyaa ufi kan keetii ufitti deebii dura uf mataa kan kee kanatti deebi'iiti yaadi. Mucaan kun yaadee achi argaa jirutti inni baay'ee cinqamee kun fuulumarraayyuu mul'ata bara cinqamee nama baay'ee yaadee fakkaata beekani. Yeroo haa ta'u namni hanga kana hunda jaalalatu waan kana hunda godha. Ammaas namni tokko yoo qalbiin dheedee jette baay'ee rakkisaadha beektaa. Qalbiin naqaa bakka ol argaa jettee gugguutiin nuti biyya sana irraa kaatee si arguu kuftee garuu isheen immoo nama akkamii akka taate hin beeku. Namni akka nama godhe yoo namni keessa namaa akka beeku rabbi malee namaa miti waan ta'eef ati obboleessa kee dhiisa nama akka kiyyatti tan ofirraa dhiisiituma yoo jaalalaa isiin nama dhiisullee baattu ati obsi sammuu kee isiin amma karaa isii yaadu kana karaa hojiitti qayyaradhu si jedhan. Ani karaa hojiitti si gargaaruuf hojii si bira jiraachuuf karaa Dubaay keessa taa'ee horoota biraallee si wanta godhee akka ati hojii hojjettuuf si gargaaru. Kanaaf anillee sanuma siin jedhaa yaassuu kennaa jajjabaattee of jabeessitee gara hojiitti deebi'uudha malee kaayyoon kan kee waan biraa qabaachuu hin qabdu. Homa baate homa feete yoo taate jechuudha. Hojii kan kee irratti godhattee gara hojiitti deebitee mucaan kun kunoo manas qaba iddoo asitti jira bira jiraatuun safaa bira bullaa wanti inni dalagamu bakka waan inni hojjetu hedduudha tokko lama osoo hin taane ijoollee hojii seentu waan barbaachisu guutuu isaatiif iyyuu kanaaf waan biyya kanaa hundayyuu informeeshinii biyya kanaa hunda isarraa fudhatuu dandeetta. Ana caalaallee ani nama dhufee deebi'u malee nama waan biyya kana keessa jiru sirriitti nu banne waan ta'eef isarraa sirriitti fudhattaa isarraa waan hunda barattaa kanaaf kun wanti isa waamee fi hiriyaa kiyyaa nama jabaadha nama amanu waan ta'eef sitti fidee dhageeffadhu waan nuti hin jennu kun yaa guddattu yaa xiqqaattu sammuu kan keetitti ufitti deebi dura nama uf ta'etu iyyuu waan biraatti tara dubartiin dhibbaatamaan jirti akkuma inni jedhe san tabarbaanne sitti fuudhuu dandeenya. Oromoon bal'aa
arsii barbaaddu harargee barbaaddu jimmaa barbaaddu aboo dhalaatti jabar guuttee jirti ati dhalaaf jettee akkanatti waa hundallee bootaallee hin jedhini garuu isiin jaalalaa nama dhiistu obboleessi kennutti illee waan akka isaan keessuma kun ni jirra dhiisii isiin jedha abbaa kiyya naasiif jira biyya kanatti immoo hanga danda'utti ani si gargaaruuf qophiidha. Uummata akka yaadin habibii kiyya naasiif jira Dubaay irratti afur naasifuu isaa homaa yaadin dalagaa kan kee bichaa dalagachuuf akkamittiin dalagaa haala dalagaa bichaa irratti yaaddu hojjina nama halkaniin kan siimu haala dalagaa irratti akkamittiin wajjin hojjennaa maal fa'a hojjennaa waan akkasii kana yoo hojii mari'atte waan akkasii kana irratti oopiniidha beekta amma waan akkasii kana irratti baay'inaan siin gargaaraa siin jedha. Taan illee inshaallah hin fuudhaa si inshaallah gara fuulduraatitti wanti hunduyyuu ni dhaqqaba. Bara inumaayyuu barra akka kennatti akka kaayyoo kiyyaatitti cidha isaa bareechee markaba irratti godha jedhee yaade. Markaba irratti godha jedhee yaade yoo markaba akkanaa kana cidha agarsiifannaa. Abbaa isaa kanarratti diikooriin ajaa'ibaa tolfamee fi akka irratti dalagamu barbaade. Akka yaadne hin taane diikooriin ajaa'ibaa kun irratti dalagamee sila markaba kanarratti akka tolfamu barbaanne garuu hin taane yaadde ayyaada uumaan taa'amne. Alhamdulillah ammallee mataati yaa suuqiyya iyaadini iyaadin sin jira abshir yaadni kana isin wata waan barbaadde kamuunu si bira jira wanni si achisu hin jiraatin bakka obboleessa kenna wata wanti si achisu hin jiraatin sin jira. Galatoomala ani gaa haala ammaan jiru kana keessa niin bu'aa jee yaanne wanni teefee jira ani immoo gartee wanni gartee akkatti na rifachiise waggaa sadii guutuu gartee wajjin haasofne jalqaballee siif dhuftee gartee sin jaaladhattee wanni waan biraa keessa na galchite ani immoo gartee lakkee tasgabbaa'ee dalagadhu walii sanboota gartee qaama wal garreeti waan jiru hunda gartee atillee yoo gartee waan irratti walii galarratti sanboota gama gaa'elatti ceenaa jeetiin dubbachaa ture jechuudha wajjin isiin immoo lakki ani gartee si harkachuun qaba rakkoon hin jiru jettee bakka boochee haala isaanis tole jee ture jechuudha. Saniif ammaan tan ammoo hoggaan gartee ani boolee irraa bahee boolee irraa kaanee jechuudha. Hoggaa Dubaay seennu bilbilli siin dalagu onlaayinii irraa illee hin jirtu. Way pirankis gooti ani bara hanga maallee qalbii. Laa piranki miti cufattee jechumaan calleessite jechuudha. Cufattee callistee. Akkuma harka kennaa kana wal caalaa ubbiin kenna kanaati. Amma isii waan isii qunnamillee hin beeknu miti. Jechuun rakkoo keessaa qabaachuu dandeessi. Miti jechuun walumaagalatti yaada jirati ta'a yookaan immoo jalqaballee osuma qabduuti yookaan immoo osoo gartee kan biraa qabduuti dhuftee nagaafatti ta'a. Almuhiim wanni teetee jira. Akkasillee jettee yaadin ilma namaati waan ta'eef akkas jettee yaadin yookaan rakkoo wayii isii qunnamuu danda'a. Jiraachuun isiitu hin shakkama. Nama tokko osoo hafuura isaa nama sanii hin argin osoo odeeffannoo nama sanii hin hubatin akkamitti mee akkana jechuu dandeessa. Osoo waan biraa qabaachuu waggaa sadii wajjin haasaa jirtu. Waggaa sadiin kana jechuun namni ofii isaatiillee yeroo qaba. Yeroo ofiitillee fayyadama. Isiillee immoo shamaraati yeroo ofiitiif fayyadamti. Kanaaf waan isiin taate hin beekamu waan ta'eef rabbitu beeka obsa sirraa eegama sirraa. Isiin yoo kaas baateetiin yaada sii kennuu dandeessi. Yookaan immoo gaafa odeeffannoo waan isiin irra jirtu dhageette qofa waan isiin irraa dubbachuu dandeessa malee har'atti mee maal dhageettee dubbattame. Kanaaf atilleen hundaafuu keessan galini jechuu barbaada. Jechuun kana caalaa wanni aaruun jiru kana caalaa akkasiitiin beektaanii sila baara kanatti darbe bira. Sila gartee isin namatti jiraachuu baattanii dhugatti baay'ee kan gartee dhiphadhee gartee waan biraa keessa galaa. Hundaafuu na galatoomaadha. Nama gartee akkasitti itti dagatullee miti. Garuu wanni isin narratti hojjette waan gartee baay'ee gartee nama gaddisiisu namni biraallee gartee kanatti barumsa waan kanarraa gartee ni fudhatanii jiran abdii qaba. Hundaafuu shaalanii galatoomaadha. Waan hojii malee waan biraa yaadeen wantoonni ofiin dhufti maal goota waan biraa. Nama akkatti jirtu argita akka namni itti dalagaa jiraatu argita. Sirriitti gadi fageenyaan gaafa hojii kana argite atoo inumaayyuu waa'ee biraa dhiifteetti waa'ee biizinasii qofatti deebita bakka wanni kanaa jiraachuu hin jiru. Go with the feet jettee nafoo. Wanti kamuyyuu yoo itti qaxxalaallechiin jedhu jettu sun kanuma waan biraati miti. Namni fedhe haa hafu si bira. Ammoo jireenyi kan keettuma fufa. Lubbuun tan teema jiraataa jirti. Micoon si bira hafteef hafaan jirtu. Jireenyi kan keettuma fufa waan ta'eef isiif jettee hin gara waan biraa keessan galiniitiif hojii kan keetitti. Waa'ee biraa akkana jettee yaadini
Amma nyaata nyaanneeti katamaa keessa sirriitti deemtee daawwattee bakka hundaa si geessina. Ilaaltaa sammuu tantee firii gootaa waa'ee si dagadhu baqa. Ana ma khalas tana booda bar wanni godhan jiru beektaa wanni godhan jiru silaafu jireenya fi uffatanaadha. Garuu gochisiidha waan dagatamu miti beektaa. Amma san irraa fadhu liibeet san irraa fadhuuti yoo kara dura waan dabbesan waan amma akkasii amma sayyoo yaadde sammuutii illee rabbaytaa biyya kanaayyuu ganaatee waan jalqaba dhufteef injoo gootee waan deemuu qabduuf ati akka yaada keetti silaa isii wajjin injoo gootee fataatti galuu barbaaddee dhiisi amma kasanii isanii irraa fadhuuti of dagachiisi. Doomati yaada kan kee qayyar namni Dubaay dhufee bara yaadan qayyaran hin dhufneeyyuu kana bizinesaati qayyariitii Dubaay haa Dubaay tun akkamitti akkana guddittee akkamitti akkanatti biyya kanaa tana taati jettee kanaafaa yaadu qabdi. Yaada kana yaadime Dubaay tummee hoggaa 50 takkaa dura akkam biyya akkam turte jedhiiti seenaa isaanii irra illee garaa laali. Agarte gaafa seenaa isaanii irratti agarte dhukkee turtee dachiin isii wanti guutuun dhukkee ture. Garuu har'a alhamdulillah fataa jettee kunuumee laal fooqii kana jijjiiru fanniin fa'a. Dubaay si? Dubaay tanuma kaa'ee kan biraatu jira. Dubaay kanuma katamaa biraallee hin jira. Shaarjaa jedhanii, Ajmaan jedhanii, Abu Dhabii jedhanii. Bakka hedduutu jira. Yoo barbaadde deemtee ani gamoota harkeetumaan isii irraanfadhee bara. Gamoota agartee si irraanfachiisuun si geessa amma gamoo biyya kanaa gamoo akka addunyaatti tokkoffaa si asii agarsiiseetiin ni irraanfatta gaafsan inshallah. Kan banu gamanuma assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoonni Yaasu Birraa hundi keessanuyyuu asii booda wada katama wada magaalaa laalu wada fataa jechuu amma fataa jedhi laalamma. Galatuma ulfaadhaa abbaa isin jaalladha abbaa isin kabajaa namoonni gartee keessan dhuftanii ajjeebeessan hundi keessanuu hedduunaaf galatumaadha. Akkasuma yoo odeeffannoo dhageenyillee isinitti himnaa nu hordofaa.